Kabajamtoota hordoftoota chaanaala keenyaa har'as deebinee saayikooloojii chapter 5 waa'ee motivation and emotioniti walitti deebinee jirra. Paartii kana jalatti qabiyyeewwan gurguddoo torbatu jira. Qabiyyeewwan gurguddoo torban san keessa har'a yeroon kan nu dhaqqabsiisu ta'e paartii kana keessatti qabiyyee lama yookaan sadii kan waliin ilaallu ta'a. Qabiyyeewwan torban sun inni tokkoffaa irratti we have to know the definition of motivation, hiikkaa motivationii beekuu qabna. Achi booda motivationiin kun bakka gurguddoo lamatti qoodama. Kanaafuu qoodama gurguddoo lama motivation illee beekuu qabna. Sadaffaa irratti mootu tiyoorii adda addaattu kan motivation irratti yaada kennan jira. Tiyooriin sun aga tiyoorii 6 jira. Tiyoorii sanillee as jalatti kan barru ta'a. Afuraffaa irratti mootu types of conflict motivii kan jedhamutu jira. Motivii yookaan need irratti konfliktii ilmi namaa sammuu isaa wajji gaggeessu jira. Konfliktii sanillee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Inni shanaffaan immootuyyuu emotionidha. Definition emotionii kaa'uu qabna. Maaliif toppikiin keenya motivation and emotion waan jedhuuf definition emotion illee beekuu qabna. Itti aansinee emotionni kun erga definition isaa beekne elementii sadii takkaa'uu kompoonantii sadii irraa uumame kompoonantii yookaan elementii sadan inni irraa uumame sanillee beekuu qabna. Dhumarratti immootuyyuu akkuma theory of motivation hin jiru there is also the theories of emotionidha. Theory emotionis ni jira. Theory emotionaa sanillee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Ammaaf kallattumaan paartiilee har'a barannutti isin dabarsa. Akkuma reefsiniime koorsi outlaayinii keenyarratti inni tokkoffaarra jiru definitions and types of motivationidha. Mee definitionii motivationii maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechaadha. Kanaaf mee jechi motivation jedhu eessarraa akka dhufe takkaa'uu bakka jechi kun irraa dhufetti kan waliin dabarru ta'a. The word motivation comes from the Latin word which is called as mover. Jechi motivationii jedhamu kun jecha laatinii mover jedhamurraa kan dhufe yoo ta'u moveriin immootu akka warra laatiniitti kan isaa maal jechuudha to move jechuudha. Kanaafuu mover jechuun akka warra laatinii to move yookaan immootu deemuu takkaa'u sochoosuu waan jedhamudha jechuudha. Kanaafuu maal jennee hiikuu dandeenya? Hiikama kanarra dhaabbanne motivation is what moves people to do the things they do. Motivation jechuun waan ilma namaa oofudha takkaa'u sochoosudha waan isaan dalaguu deeman san akka dalaganiif jechuudha. Kanaafuu wanta ilmi namaa dalaguu fedhan takkaa'u dalaguu barbaadan san akka dalagan humni sochoosu takkaa'u wanti sochoosu yookaan wanti oofu sun maal jedhama? Motivation jedhama jechuudha. Kanaafuu motivation jechuun it is the factor or the force that directs, started and also energize the behaviors of humans and other organisms jennani. It is a factor inni kun factoridha takkaa'u humna maal godhuudha jedha direct godhuudha takkaa'u qajeelchuudha energize godhuudha si'eessu takkaa'u humna itti godhuudha jedha maal behavior of humans and other organisms behavior ilma namallee haa ta'u kan organismii biroo kan ilma namaatiin ala jiranis haa ta'u behavior jara kana lamaanii factoriin takkaa'u humni qajeelchu akkasumas immootu yookaan kallattii qabsiisuu fi energize godhu si'eessu maal jedhamee beekama? Motivation jedhama. Kanaafuu karaa biraatiin motivation maal jennee hiikuu dandeenya? Motivation is a factor by which the activities of a human being or another organism is started, directed and continued is known as what? Motivation jennani. Motivation jechuun factorii takkaa'u humna dalagaa ilma namaas haa ta'u organizimii biroo eegalchiisuudha. Direct godhu yookaan kallattii qabsiisuu fi akkasumas immoo continue godhuudha akka itti fufu taasisu saniin maal jennani? Motivation jenneen hiikuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu according to Atkins at 1964 motivation as what? As the arousal tendency to act, produce one of what? More effects. Akka namtichi kun bara 1964 ketti motivation akka maal jedhee hiike arousaalidha takkaa'u diddaa deemsa namni tokko gocha tokko maal godhuudhaaf produce gochuudhaaf gochi sun immootu kan maal qabuudha kan effectii lamaa fi tokkoo fi sanaa ol qabu gocha effectii tokkoo fi sanaa ol qabu produce godhuudhaaf diddaan deemsaa takkaa'u diddaan sochii taasifamu sun motivationidha jedhee kaa'ee baaroon immootu maal jedhee kaa'ee defines the term motivation as what? Internal processes that service
to activate, guide and maintain our behavior over time jedhe namtichi Baaroon jedhamu bara 1999 maal jedhe hiike termii motivationaa kana adeemsa keessotti jedhe internal process maal godhuudha jedhe maaliif nu tajaajiluudha jedhe behaviorii kenna yeroodha gara yerootti kan si'eessu takka humootu activate godhu akkasumas guide godhu kan qajeelchu yookaan kararra kaa'u fi maintain godhu kan tiisutu maal jedhama jedheni motivation jedheni kanaafuu definition motivationaa psychologistoota adda addaatiin kan kaahame ka amma isin hime kana garuu mootu common yookaan humootu agreeable definition in motivation is a factor by which a human or another organism activity is started, directed or guided and continued is known as motivation jenne bira taruu dandeenya hiika waliigala. Kanaafuu erga hiika motivation haala kanaan hubanne termiin itti aanu types of motivation type motivation hedduu jira takkaa'u dilaa jira garuu yeroo kanatti fi akkasumas psychologistoonni kitaaba kana keessatti kan nuukaan gurguddoo lama nuukaanii gosa gurguddoo lamaan sun intrinsic motivation kan jedhamuu fi extrinsic motivation kan jedhamudha. Kanaafuu mee hiikan intrinsic motivation maal akka ta'e waliin haa ilaallu. It is a type of what motivation in which a person acts because the act itself is what rewarding or satisfying in some internal manner jedha laala gosa motivationaa takkaa'u kaka'umsaa keessaa kaka'umsi keessoo ka jedhamu kuni maalidha jedha gosa kaka'umsaa kan namni tokko gocha tokko dalaguudha jedha gocha san sababni inni dalaguuf qofti namicha saniif yookaan badhaasa takkaa'u gammachuu keessoo muraasa wayii kan kennuuf taate motivationni akkasii sun maal jedhama intrinsic motivation takkaa'u mootuyyuu kaka'umsa keessoo jedhama. Kanaafuu kaka'umsi keessoo kaka'umsa namni tokko gocha tokko akka raawwatuuf gochi sun garuu gocha akkamii gocha isuma raawwatu namicha saniif badhaasa takkaa'u gammachuu keessoo wayii sababa inni kennuufif akka inni gocha san raawwatu takkaa'u activity san started godhuu fi direct godhuu fi akkasumas continue godhu isa taasisa suni kaka'umsa maalii jedhama keessoo yookaan intrinsic motivation jedhama jechuudha. Inni lammaffaan extrinsic motivation dha. Extrinsic motivation is also a type of motivation in which individuals or a certain person act because of what because the action leads to an outcome that is external to a person laala kun immootu kaka'umsa akkamiiti kaka'umsi alaa takkaa'u kaka'umsi badhee ka jennuun kun kaka'umsa akkamiiti kaka'umsa individualin tokko namni dhuunfaa tokko gocha wayii akka dalaguuf isa kakaasu gochi inni itti kakaasu suni gocha akkamiiti gocha maal kennuudha outcome takkaa'u bu'aa wahii qaama alaatirraa kan isaaf dhufu takkaa'u akka isaaf fidu isa gargaaru san gocha akkasii dalaguuf kaka'umsi ati qabdu takkaa'u si kakaasu sun kaka'umsa alaa jedhama. Kanaafuyyuu ati dalagaa takkanii dalayda dalagaan dalayde sun garuu maal sii fiddi bu'aa namoota alarraa kan sii fiddu yoo ta'e takkaa'u faayidaa namoota alarraa kan sii fiddu yoo ta'e kaka'umsi ati dalagaa bu'aa nama alarraa takkaa'u faayidaa nama alarraa sii fiddu san ittiin akka dalaydu argatte kaka'umsa alaa takkaa'u kaka'umsa badhee jedhamee kan waamamudha jechuudha. Example takka isinii fudhee bira taraa fakkeenyaaf barsiisaan tokko yeroo firii qabutti sabtii fi alhada takkaa'u qidaamee fi uhudii isa jennuun kana yookaan sanbata xiqqaa fi sanbata guddaa yeroo firii ta'etti barsiisaan tokko ijoollee kilaasii isaa yaamee barnoota tiitoriyaalii takkaa'u tola ooltummaa kennaaf. Sababbiin inni tola ooltummaa yeroo firii ta'e kana irratti takkaa'u sabtii fi alhada kana irratti kennuuf sababa barsiisuu jaalatuufi. Sababa barsiisuu jaalatuuf yoo ijoollee tanaaf yeroo firii ta'e sabtii fi alhadatti tiitoriyal kilaasii kan barsiisu ta'e namtichi kun activity ijoollee barsiisuu kana akka inni dalagu kan isa taasisa kaka'umsi namicha kana intrinsic motivation takkaa'u kaka'umsa keessoo jennaan. Garuu namtichi kun birrii heddummeeffachuudhaaf jedhee sabtii fi alhada kolleejjii wayirra deemee takki barattootuma isaa kana barnoota dabalataa namni maallaqaan barachuu barbaadan jedhee barattootuma isaa ka kilaasii mootummaa keessatti guyyaa isniinaa haga jim'ataa barsiisu kana galmeessee maallaqaan qarshii 100 takkaa'u 50 isin barsiisa jedhee maallaqa inkiriis godhachuudhaaf yoo kan barsiisu ta'e namtichi kuni kaka'umsi ijoollee tana akka tiitoriyaalii kennu isa taasise activity isaa kanaaf kaka'umsi duuba jiru maal jedhama extrinsic motivation takkaa'u kaka'umsa
badhee yookaan kaka'umsa alaa kan jedhamudha jechuudha. Kanaafuu kallattumaan tooppikiin itti aanu appiroosituu mootiveeshinii takka'u theories of motivation itti dabarraa jechuun maaliif jennaan akkaataa theorii armaan gadii kanarratti hundoofne definiishiniin motiveeshinii kan garaagaraa ta'uu danda'a akkasumas immoo konseptiin isaan motiveeshinii irratti qabanillee garaagara waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu theorii tokkoffaan instinct approach to motivation takka'u instinct theorii kan jedhamu jira jechuudha. Instinctiin kuni akkamitti hiikamee kan jedhu yoo kan laallu ta'e instinct arwaat jechuun instinct jedhamu kun yoo kan hiinu ta'e unlearned or unconditioned or inborn forms of behaviors which what contribute to survival. Instinct jechuun amala hin baratamne, amala dhaloota, amala hin leenjifamne kan maal godhuudha kan survivalidhaaf jireenya kennaaf contribute godhuudha takka'u faayidaa qabu bu'aa buusu santu maal jedhama instinct jedhama. Kanaafuu amalli jiraachuu kennaaf bu'aa buusu kan uumamaa kan dhaloota kan hin leenji'amne takka'u kan hin baramne sun maal jedhama instinct jedhama jechuudha. According to the theory of instincts the instinct determine what the direction in which the individual's energy is expanded. Akka theorii kanaatti instinctiin kun maal murteessa jedha directionii individualin tokko energy isaa ittiin expanded godhe ittiin bal'isu takka'umuutu ittiin guddifatu agarsiisaa jedha. Example sucking the breast of the mother, eye blinking fi wantoonni kanaaf kana fakkaatan maalidha instinct behavior'idha jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf daa'imni takka dhalattee akka garaa haadhaa keessa gabbuuteef ni iyyiti. Iyyuun suni bar gaafii maalitti harma barbaadu takka'umuutuyyuu aannan haadhaa barbaaduti jechuudha. Fakkeenyaaf hoolaan takkas ilmoo yoo kan dhaltu taate ilmoon ishee sun yeroo madhalattee daqiiqaa 5-10 keessatti ol ka'uu dandeennan maal barbaaddi kallattumaan harma barbaadda jechuudha. Amala kanaafuu leenjifamtee osoo hin taane takka'umuutuyyuu bartee osoo hin taane period learning kennameef osoo hin taane maalidha uumamumaan inborn gootee takka wajjin dhalattee jechuudha. Akkasumas immootu amala kana instinct behavior kana akka theoriin kun ibsutti huumanii qofa irratti miti kaappilaa ta'u huumanii qofa osoo hin taane behavior kana warri qabu animaalidha jedha. Fakkeenyaaf bardisi yoo kan fudhannu taate nest buildingiin simbirri mana ishee ijaarachuun akkasumas immootu migration adda addaa fi wantoonni kanaaf kana fakkaatan akkasumas meetingiin saala lamaan walitti dabalamuun takka'u qunnamtii gaggeessuun amala beeyladillee qabu jechuudha. Amalli kun kanaafuu instinctly maal tahee argamee takka'u inherited behavior'idha jechuudha instinct jechuun. Kanaaf akka Freudians jedhetti go further and suggest that behaviors such as sexual activity haa ta'u aggressiveness haa ta'u are also at instinctive. Freudians yaanni itti dabalee jira sexual activity leen akkasumas gara jabummalleen amala maalitti jedheeni instinct behavior'idha amala dhaalamuu jedheen duniyaa heddummeeffachuu takka'u qabeenya heddummeeffachuu haa ta'u aggressivummaa haa ta'u sexual activity fi wantoonni kanaaf kana fakkaatan amala instinct jedheeni. Overall the importance of instinct in motivation is what recognized by what by forcing psychologists to realize that some human behaviors is what controlled by hereditary. As keessatti overall importantiin barbaachisummaa waliigala instinctive theory kun maali jennaan motivationiin kun akkamitti recognized akkamitti beekama haalli inni ittiin beekamu maa inni psychologistii akkam godhuudhaan force godhuudhaan maal akka gootu psychologistoonni tun maal akka amantuuf takka'u maal akka dhugoomsituuf that some human behavior amalli ilma namaa muraasni isaa maaliin akka controlled ta'u hereditary factory'dhaan takka'ummootuyyuu humna yookaan humootu factory dhaalmayaatiin takka'u factory sanyummaatiin akka controlled ta'u akka warri psychologistoota kun dhugoomsaniif theoriin kun qophaa'ee jechuudha. Kanaafuu theoriin kun salphumatti motivationii akkam jedhee hiikare motivations is instinctive behaviors or innate behaviors for both humans and animals jedhee hiikee jechuudha. Kanaafuu motivation jechuun instinct behavior takka'umootu innate behavior ilma namaatii fi beelladaatiifis dhaabbataa ta'e takka'u jiru jedheeni haala kanaan motivation hiikee jechuudha. Kanaafuu asirraa instinct theories are what incapable of explaining varieties of motives like what the need for the power'idhaaf niidii barbaadu takka'u fedhii qabaatu fi kanneen kana fakkaatan akka maalii jalatti hiike instinctive
theory jalatti kechu kanafu instinctive theory kun incapable of explaining variety of motives gara gara takka gosa motivi kanneen akkamii faa ibsuu hin dandeenye jalatti need for power fedhii ati power if takka aangoodhaaf qabdu as jalatti ibsuu hin dandeenye jechuudha. Maaliif jechuun namni tokko fedhii aangoof qabu uumamaan hin argatu waan ta'eef waa'ee maalii qofa qubataa jira waan ta'eef isaan beevarii uumamaan takka niidii ati uumamaan qabdu haasa'e malee niidii ati guyyaa keessa develop gootu maalin goone hin qo'anne waan ta'eef sababa kanaaf incapable of explaining jedhaman jechuudha warra ibsuu hin dandeenyedha. Moreover there is what no agreement even on the number of instinct makana irratti waligalteen guutuun hin jiru jechuudha. Instincting kun motivational ilma namaa guutuun ibsamuu hin ibsu irratti rakkoo jira waan ta'eef kanaafuu isa kana develop gochuudhaaf takka'u hanqina limitation theory of instinct kana furuudhaaf theory lammaffaan dhufe drive reduction approach to motivation kan jedhamudha. Inni kun wanti isin hubachuu qabdan theory kana keessatti waa lama qofa irratti focus ta'e warri kun drives and needs irratti focus ta'e takka'u drives and wants irratti focus ta'e jechuudha. This approach involved the concept of needs and what drives jedha. A need is requirement of some material such as food or water that is essential for survival. Need jechuun maal jedha? Materiaala maaliif barbaachisoodha? Materiaala jiraachuu lubbuu takkaatiif takka'u jiraachuu orgaanizimii takkaatiif maal ta'edha? Necessary ta'e takka'u mootu essential ta'e bu'uura ta'e. Meeshaan sun maal ta'uu danda'a? Foodii haa ta'u, bishaan haa ta'u, akkasumas immoo eerii haa ta'uti, sexual pleasure fi kanneen kana fakkaatan haa ta'u, materiaala jiraachuu lubbuu takkaatiif barbaachisaa ta'e sun niidii jedhama jedhaniini. When an organism has a need, organismiin takka fedhii qabaannan takka humootu niidii wayii qabaannan it leads to what? A psychological tension. Fakkeenyaaf namni tokko biddeen ni jiraa beeynan biddeen ni didame biddeen ni jiraa beeynan biddeen akka jiru erga beeke maal eegala namichi kun hangariin hojii isaa eegala hangariin tension itti buusuu eegala jechuudha. It leads to psychological tension eegala jechuun psychologyidhaan beelli itti dhagahamuu eegalaa jechuudha. Biddeen jiraachuu sammuu fi amansiifnan takka'u biddeen akka jiru beeke taananiin psychological tension eegala. Psychological tension isa eegale taanan psychologitti tension dhufnaan psychologiin immoo maal ajaja amma physiological arousal ajaja qaamni akka sochii gaggeessu takka'u akka deemu ajaja. Maaliif deema qaamni kun? To fulfill that need an hin qaba biddeen hin jiraa jedhee ofitti himee beelli akka itti ka'u godhe san akka maal godhu fulfill godhu isa taasisaa jechuudha. Kaayyoon immootuyyuu niidiin jiraachuu san uf amansiisee achi booda psychological tension itti dhufe psychological tension dhufnaan immootu physically ajajee physically akka arroos ta'u taasisee physically arroos ta'uun immootu maal generate to fulfill the niidii san ta'awwala hin jirtedha uf amansiisan bakka isin jirtu san argachuu jenneemi. Kaayyoon wanni kun hundi godhameef maali? To reduce the tension takkaahu beela itti jiru san maallaa xiqqeessuuf jechuudha. Kanaafuu this tension is called what? Drifts jedhama. Tension sun drifts jedhama. Drifts jechuun beela fa'aa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu wanti isin beekuu qabdan wanta kana step hin beekuu qabdanii tokkoffaa irratti namni tokko niidiin jiraachuuf amansiisa. Biddeen akka jiruuf amansiisa. Kaaffee fakkeenyaaf biddeen jiraachuuf amansiisa. Takka'u nyaanni jiraachuuf amansiisa. Nyaanni jiraachuuf amansiisa taananii psychological tension itti dhufa. Psychological tension itti dhufa jechuun beelatu itti dhufa jechuudha. Beelli itti dhufe taanan immootu qaaman ka'ii deemii jedhaan psychology isaa qaaman ka'ee deemuu eegala. Qaaman wanti inni ka'ee deemuuf maali? Biddeen san bira ga'uu fi takka'u bakka nyaanni jiru kaaffee san takka'u kushiinaa haa jennu kushiinaa takka'u alwaadaa yookaan kaaffee bakka nyaanni jiru san dhaqee niidii san maal gochuuf fulfill gochuu fi takka'u argachuuf jechuudha. Gaafa niidii fi driifsiin kun wal qunname kana jechuun driifsii isatti jirtu tenshina kanaa fi niidii yookaan biddeen kana wal qunnamsiise taanan beela fi biddeen kana yookaan nyaata kana wal qunnamsiise taanan tenshinicha jiru san maal godhe beela jiru san maal godhe biddeen itti fide taanan reduce godhe jechuudha. Kanaafuu as keessatti kaayyoon guddaan driifsii fi niidsii wal qunnamsiisanii tenshina maal gochuudha hir'isuudha. Sababa saniif tiyooriin kun maal jedhame? Driif reduction theory jedhame yookaan tension reduction theory jechuun ni dandeenya jechuudha. Theory tension hir'isuu takka'u theory maal hir'isuuti? Drive hir'isuu jedhama jechuudha. The theory proposes that when individuals lack or feel deficiency in something basic or important, they make what? An effort to satisfy their need. Laala. Theory kun wanni inni ibsedha. Individualin tokko
fiilingii wanti tokko isa hanqatu takka humootu wanti tokko isarraa hir'atu wanti sun barbaachisaa fi beezikii ta'e taanaan wanti beezikii barbaachisaa ta'e isarraa hir'atu beeke taanaan deemee maal gochuu qaba jedha they make an effort isaan kun effortii godhanii jedha to satisfy their need amma effortii kanatu effortii isaan diriirsiisan takka waan isaanirraa hanqate isaan guutuudhaaf effortiin isaan godhan kun motiveeshina jedhama. Effortiin isaan godhan kun motiveeshina jedhama. Maal gochuudhaaf niidii san malee diriirsii san satisfy godhuudhaaf niidii barbaaduuf laffaatiin isaan godhan takka ummatu sochiin isaan godhan kun maal jedhama motiveeshina jedhama jechuudha. Kanaafuu as keessatti tiyoorii kana keessatti motiveeshinni eenyu fi eenyu gidduu jiraata jechuudha. Diriirsii fi niidsii gidduu dhaabbatee jara san walitti fida jechuudha. Diriirsii fuudheetiin maal bira geessaa niidsii bira geessee gaafa jarri lamaan wal geette tenshina san hir'isaa jechuudha. Tenshina san hir'isuudhaan maal godha diriirs reduction theory jedhamuu danda'a jechuudha. Kanaafuyyuu diriirs that are related to psychological needs. Diriirsiin kun psychological needsdhaan maali physiological needsdhaan wal qabata jedha. Diriirsiin asitti nuti baanu kun physiological needs jechuun needsii maaliif barbaachisu qaamaaf barbaachisu jechuudha. Bodyidhaaf barbaachisu. Example need for food. Namni gaafa hangariin takka diriirsiin sun hangariin gaafa itti dhufte maal barbaada fuudii barbaada. Fuudiin kun gaafa diraayivii san hangarii saniif akka deebitti kan kennamuuf ta'e maal satisfy godha dura fiizoolojii satisfy godha waan ta'eef fiizooloojikaal niids jedhamee jechuudha. Watarii yoo tarestiin itti jiraate tarestiin takka dheebuun diriirsii yoo kan jennu taate watariin sun immootu maal ta'a needs for that tarestii ta'a jechuudha. Kanaafuu watariin kun maal satisfy godha jalqaba fiizooloojikaal satisfy waan godhuuf maal jedhama fiizooloojikaal niids jedhama. Akkasumas sleep illee maal ta'a physiological needs ta'a jechuudha. Are regarded as what primary. Kanaafuyyuu laala driving deebiin isaa takka humootuyyuu furmaanni isaa maal ta'e physiological need ta'e sun maal jedhamanii primary drives jedhama. Kanaafuu driving bakka lamatti akka qoodamtu raawwachuu danda'u qabaanna. Primary drives and secondary drives jennaani kana dura akka psychology chapter 3 keessatti bara reinforcerii fi punisherii bakka lamatti qoodna jenne primary reinforcer and secondary reinforcer or primary punisher and secondary punisher akkuma jenne as keessatti illee driverii bakka lamatti qoodna jechuudha. Driverii primary ta'ee fi secondary ta'ee jennaani driverii primary ka jennuun takka primary drivers ka jennuun driver deebiin isaa maal ta'e deebiin isaaf deebi'u sun physiology kenna yookaan body kenna satisfy godhe driving sun maal jedhama primary drives kan jedhamudha. Fakkeenyaaf hangarii fudhadha deebiin isaa maali foodidha. Foodii san gaafa itti fuune maal satisfy godha bodyidha. Haya lammaffaa taristii fudhadha deebuu fudhadha deebiin deebuu sanii maali watariidha takka drinking watariidha. Gaaf watarii san drink itti goone watariin sun maal kenna satisfy godha physiologyidha. Lammaffaa mootuyyuu maalaa fudhannu nuti qilleensa gaarii takka humootuyyuu qilleensa gaarii barbaadu akka diriirsitti haa fudhannu gaaf qilleensa gaarii san itti fuune maal arganne physiological satisfaction arganne waan ta'eef wantoonni kanaaf kana fakkaatan primary drives jedhama. Secondary drives warra jennuun immootuyyuu warra akkuma secondary reinforceraa san deebiin isaanii maal satisfy godhuudha psychology kenna satisfy godhuudha jechuudha. Isaan san maal jennee fudhachuu dandeenya heetii loovi fi wantoota kana fakkaatan statusifaa jennee fudhachuu ni dandeenya jechuudha. This theory also includes the concept of what hemostasis. Amma asitti konseptii hemostasis illee tiyoorota jiran kana keessa kanatu jalatti qabaachuu. Maaliif hemostasis jenneen diriirsiin sun ol kaate tenshinni akka malee gaafsitti dabale tenshina saniif niidsii gaaf fiddeef maalitti deebifta normaal irratti deebistaa jechuudha. Fakkeenyaaf akka malee beelooyte gaafa akka malee beelooyte gaafa nyaata itti fuute maal irratti uf deebifta beela san ofirraa xiqqeessite waan ta'eef hemostasis takka normal state irratti uf deebifta jechuudha. Hemostasis ni beektan jedhee yaada. Fakkeenyaaf namni body temperature nama tokko 37 sanirraa akka ol hin kaane yoo ol ka'u ta'e 37 sanirratti yoo kan gaddeebis ta'e hemostasis irra galche jechuudha. Kanaafuu as keessatti hemostasis ni jira jechuudha. Hemostasiin kun akkamitti jira diriirsii ol ka'e takka tenshina ol ka'e san maal godhuudhaani reduce gochuudhaan maal kennuuni niidsii inni barbaadu san kenninee fi diriirsii san reduce gochuudhaan hemostasis takka steady state or constant state irra akka teennu nu taasisa jechuudha. Theory kana keessatti waa'een hemostasis kan qoratame ta'uu agarsiisa jechuudha. When there is primary drives need
the body is in state of what? Imbalance. Primary drifts needing primary drifts sun yoo needii wayii kan fedhu taate body maal keessa jira? State of imbalance keessa jira jechuudha. Laala fakkeenyaaf beelatti dhufa, beelli sun maal sirraa fedhe? Nyaata sirraa fedhe. Kanaafuu beelli nyaata fedhu sitti dhufe taanaan yookaan beelli nyaata fedhu jiraate taananiin bodiin kee yeroo san keessatti maal keessa jira? State imbalance ta'e keessa jira. Kanaafuu state imbalance kana dirqama balance gochuu qabna jechuudha. Gaaf balance goone hemostasis irra galchine jechuudha. Maal gochuudhaan balance goona jedha waan kana? This stimulates behavior that brings the body back into what? Balance or hemostasis. Akkam gochuudhaan waan kana body kana gara balance state takka hemostasis irra deefna. Needii inni barbaadu san physical arroos goone needii inni barbaadu san itti fuudhuudhaan takkaa'u biraan ga'u. Kana jechuun drifts fi maali needii san meet gochuudhaan takkaa'u wal qunnamsiisuudhaan imbalance state kana gara maalitti jira? Balance state takkaa'u mootuyyuu hemostasis jira jechuudha. Also the drift reduction theory works well to explain what the action people take to what reduce tension created by needs jedha. Teoriin kun kan inni qajeellotti irratti dalagu maal jedha? Actionii ilmi namaa tokko tensiona hir'isuudha jedha. Akkam gochuun tensiona hir'isennaan? Created by needs. Needs create gochuudhaan takka uumuudhaan maal hir'isaa? Tensiona hir'isuu irratti kan dalaguudha. It does not explain all human motivation. Teoriin kun hanqinni isaa immoo maali? It does not explain all human motivation jedha. Laala. Inni kun motivation ilma namaa hunda hin ibsu jedha. Akkamittiin ibsinennaan fakkeenyaaf asitti namni tokko drifting gaafa itti ol ka'e takkaa'u hangariin gaafa itti ol ka'e nyaatami. Namni tokko immoo ka osoo hangariin qabne nyaatu jira. Fakkeenyaaf namni miskiinanii tokko nyaata nyaatu jira. Karaa osoo deemu itti dhufe inni garuu quufa qaba nyaata. Warri miskiinanii sun akka isaan namichi kun nu tuffatee nu bira tare hin jenneef nyaata san wajji nyaate. Yeroo wajji nyaatetti amma namichi kun beelaheeti miti garuu nyaata san nyaate. Kanaafuu teoriin kun maal jedha? Yoo driftsiin ol ka'e driftsiin ol ka'uu qofaaf isa san xiqqeessuuf jettee nyaatu jedha. Garuu asitti namichatti driftsiin ol hin kaane takkaa'u hangariin qabu namichi garuu nyaata nyaate. Maaliif nyaate? Saayikoolojii uummata miskiinaa san tiisuuf nyaate. Yeroo tokko mootu namoonni tokko nyaata gaarii kan hin goone jira. Nyaata gaarii kana akka nyaata kana irratti tuffate namni kun hin jenneef kama quufa qabu nyaata san yeroo takka lamallee ta'u wajji nyaate. Garuu beela qabaatetii miti. Maaliif nyaate? Haa motiveeshinii nama kanaa'u akkami? Beeveriin nama kanaa'u akkami hin ibsamne jechuudha. Teorii kana keessatti teoriin kun kan inni ibsu namni wanni inni nyaatuuf drifting gaafa itti ol ka'e qofa jedha. Garuu immoo namni osoo drifting akka inni nyaatu isan ajajin illee nyaatuu ni danda'a jechuudha. Amala nama akkasiisan takkaa'u mootu motiveeshina nama akkasiisan hin ibsine jechuudha teoriin kun. It contributed in explaining primary drafts than what secondary drafts jedha. Inni kun kan irratti xiyyeeffatu primary drafts irratti xiyyeeffata maal caalaa secondary caalaa jedha. Because the latter are what learned and difficult to describe jedha. Sababbiin isaa jedha secondary driver kun ibsamuu fi akkasumas immoo baramuuf illee difficult dha jedha. Hin barama waan ta'eef leenjisuudhaaf illee ni ulfaata akkasumas immoo maal ta'uudhaaf illee ni ulfaatedha hubatuuf illee ni ulfaata waan ta'eef kanaafuyyuu theory of drive reduction keessatti kan inni irratti xiyyeeffatu gosa drive lamaan keessaa primary fi secondary keessaa primary irratti kan likkiti xiyyeeffatu ta'uu fi limitation isaa mootu maal ta'uudha? All human motivation and ibsu motivation ilma namaa guutuun ibsu kawarra beelahee qofa sababa inni nyaata nyaateef waan beelaheef jedhee ibsa malee kawarra osoo beelahin nyaata nyaatee maaliif akka inni nyaata san osoo beelahin nyaate hin ibsu jechuudha. So limitation isaatiin inni sadaffaan immoo arousal theory or optimal level theory jennaan. Kanaafuu wanti isin beekuu qabdan theoriin oliitti dabarsine kun uni direction qofaan hojjeta. Uni direction qofaan hojjeta jechuun kallattii tokko qofaan hojjeta. Kana jechuun drive yoo ol ka'e gad xiqqeessuu qofa beeka malee drive yoo ol ka'e gad xiqqeessuu beeka malee yoo gabbu'e ol kaasuu hin beeku jechuudha. Garuu inni lammaffaa arousalitti deemnu kun lachuu ni godha. Akka theory arma olii drive reduction kanallee yoo driving ol ka'e gadis ni buusa. Yoo driving yoo mootu needsin gabbu illee mootu olis ni kaasa jechuudha. Lachuu dalagaa jechuudha. Kanaafuu garaagarummaan theory amma olitti dabarse drive reduction theory fi kana wanti isin beekuu qabdan kun by directioniidhaan dalaga kallattii lama. Yoo gad bu'es ol kaasa ka ol ka'es gad buusa jechuudha. Sun garuu ka ol ka'e qofa gadi buusa jechuudha. Jechuun drifti ol ka'e qofa gad buusa malee drifti gabbu'e olin kaasuu jechuudha. Kanaafuu theory kana jalatti there is a certain optimal or best level arousal that is what pleasurable. Asumattu maqaa isa raawwatu maltanii optimal level jechuun
yoo gadi bu'es haga tokko ol kaasee optimaal irratti fidu yoo mootu ol ka'e illee mootu gadi buusee haga optimaalatti gad deebisuudha jechuudha maintain godhuudha jechuudha optimaal irratti. Kanaafuu optimaala kana keessa best level of arousal that is pleasurable kan nama gammachiisu kan namni itti gammadu takka mootu fedhu san irratti deebisuudha jechuudha optimaal irratti deebisuufidha. The individual is motivated to behave in such ways as what maintain the optimal level of arousal jedha. Individualin tokko motivate behavior akkamiti maal behave gochuudhaaf in such ways karaa kana keessatti akkam gochuudhaaf amala isaanii san takkaawu activity isaanii san optimal level irratti arouse gochuudhaaf optimal level irratti oofuuf takkaawu tiisuudhaaf motivate tahanii jechuudha. As with the drive reduction model, this approach suggests that if the arousal become too high, akkuma drive reduction san lala waan inni drive reduction wajji wal fakkaatu kana meesini hime san himuu deema. As with the drive reduction, akkuma drive reduction modeli theory kunillee kamali kun inni arousal kunillee akkam godha jedha suggests that if the arousal become too high, arousal takkaawu mootu activity kun akka malee yoo ol ka'u taate maal godha we try to reduce them jedha. Yoo akka malee ol ka'e akkuma drive san kunillee gabbuusuuf ni yaaladha. But dabalataan immoo in contrast to the drive reduction faalla drive reduction immoo akkam godha yoo inni jedha it suggests that jedha it suggests that if the levels of the arousal or stimulation and the activity are too low, yoo akka malee gabbu illee moo maal jedha we will try to increase them by seeking stimulation jedha. Lala amma kun hin qabu yoo gabbu ol kaasuu hin qabu yoo ol ka'e qofa gabbuusuu qaba. Kanaafuu kun dabalata faallaa sanii mootu yoo gadi bu'e illee stimulation if activity yoo gabbu illee activity fi stimulation san ol kaasa maal gochuudhaan by seeking stimulation san seek gochuudhaan takka'u barbaaduudhaan maal godha activity stimulation gabbu illee ol kaasa jechuudha. Kanaafuu lachuu ni dalaga yoo ol ka'es gad xiqqeessa optimal irratti yoo gadi bu'es optimalatti ol kaasa jechuudha. Kanaafuu by direction dhaan dalaga kun immoo unidirection dhaan dalaga jechuudha. Inni afraffaan immoo incentive approach jennaani. Incentive approachin kun maqaa biraati motivation pool jedhama. Harkisa motivationa waan motivationa masakee deemuun takka mootu akka lugaama fardaatti of duukan deemuni jedhama. As keessatti theory proposes that external source of satisfaction or reward impel us to act in one way or another. Lala theory kana keessatti maal jedha external source in takka external factorin maddi alaa takka humni alaa tokko jedha yookaan satisfaction fi rewardin alaa tokko jedha. Nuhi kan impel nu godha jedha nu masaka jedha to act in one way or another kallatti tokko yookaan kallatti biraa keessatti akka waa dalaynuuf maal nu godha jedha nu masaka takka nuun deemaa jedha. Maaltu external rewarding external satisfaction external sourcing tahe wayii maal nu godha jedha akka nuti gocha tokko kallatti ta'e keessatti dalaynu tokko yookaan kallatti biraa keessatti dalaynuuf nu masaka jedha. Kanaafuu motivation kamtu masakee deemaa jechuudha as keessatti external reward takka mootu external satisfaction tu masakachu. External satisfaction is maqaan isaa maal jedhama kan jedhu ammas keessa focus on the ways in which people respond to external incentives such as what money, grades in school and recognition. Beekamtii haa ta'u maallaqa haa ta'u grade haa ta'u fi wantoonni kanaaf kana fakkaatan waan namni gocha tokko akka dalaguuf motivation kee maal godhuudha masaku takkaa'u motivation kee deemuniidha jechuudha. Kanaafuu wanti akkasii sun maal jedhama maqaan isaa external incentive takkaa'u salphumatti incentive jedhama jechuudha. Wanti maal masaku motivation kee akka nuti gocha tokko dalaynuuf ka masaku takkaa'u mootu ka deemun sun jechuudha. Focus on the ways jenneti bakka kanatti maaliif external incentive jenneni maniin takkaa'u mootu grade fi recognition yookaan beekamtiin sun takkaa'u faaruu fi kabajaan motivation kenna masaitu sun external incentive jedhamti but not internal incentive dha jechuudha. This theory focuses on the power of what the goal itself in motivating a person to the attainment of what desired behavior. Theory kun kan inni irratti xiyyeeffatudha. Powering takkaa'u humni goolii mataa sanii maal jedhan motivating a person nama motivate gochuudha takkaa'u kakaasuudha toward the attainment of the desired behavior amala hawwe takkaa'u mootu kaka'esaniif maal ta'u akka inni attainment ta'u irra gahuuf
maal kan godhuudha jedha paaworii guddaa kan kennuufidha. Yoo namaan faarfamuu feete haga sadarkaa namaan faarfamuu sanirra geettutti gocha san akka dalayduuf motiveeshina kee kama sakee deemuun sanirratti xiyyeeffata jechuudha. Yoo fakkeenyaaf faarus barbaadde akkasuma, yoo gireedii gaarii barbaaddes akkasuma, yoo beekamtii barbaaddes akkasuma, yoo maallaqa badhaafamuu barbaadde illee fedhii kee wanni masakee deemu maallaqa sanii jechuudha. Thus in contrast with the push of the Reeves theory. As keessattidha in contrast to push of the Reeves theory. Faallaa maali ture? Pull jennee mire asitti mootu faallaa isa push of the Reeves theory illee ni jiraadha. Incentive theories are what? Pull theories. Laala. Incentive theory maqaan isaa pull theory jedhama. Faallaan isaa mootu theory biraa push of Reeves theory jedhama. Kanaafuu as keessa theory xixiqqaa lama jira jechuudha. Push of Reeves theory kan Reeves dhiibu. Takkaa'u kan tensiona dhiibu. Kan immootu motiveeshina harkisuu jechuudha. Inni tokko motiveeshina kenna harkisa, inni tokko mootuyyuu tensiona takkaa'u Reeves kenna san dhiibaa jechuudha. Kanaafuu theory gurguddoo lamatu as keessa jira jechuudha. Because of certain characteristics they have the goal objectives pull what behavior towards them. Goal objective maal jedha? Pull behavior towards them. Garam harkisuudha jedha. Gara isaan fedhan sanitti maali behavior isaanii san harkisuudha jedha kaayyoon. Fakkeenyaaf wanti Reeves dhiibu suni internal factory dha takka internal motivation yookaan ta'u taate wanti immoo motivation kenna sana pull godhumootu external incentive takka external motivation akka jedhame asirraa dagachuun qabdani. Kanaafuu push of Reeves theory factory kam jennaan internal factory takka internal motivation. Pull theories of motivation immootu maayinni external motivation takka external incentive akka ta'e dagachuu hin qabnu jechuudha. An important part of money incentive theories is what? That individuals expect pleasure from the attainment of what are called positive incentives and from the avoidance of what are known as what? Negative incentive. Kanaafuu namni tokko jedha wanti yeroo hedduu incentive theory kanarratti nuti irratti xiyyeeffannu individualin tokko maal expect godha jedha. Pleasurein isaa sun maal irra gahuudha jedha? Positive incentive irra gahuudha jedha. Positive incentive jechuun incentive inni itti pleasure qabu takkaa'u itti gammadu. Maal irraa mootu uftiisuudha of avoid godhuudha jedha. Incentive negative ta'e takkaa'u external factory isaaf negative ta'e ka isaaf hin tolle san irraa of eegee ka isaaf tolu kan mootu akka inni faarfamu taasisu ka akka inni kabajamu taasisu san irra gahuu fi kan moo akka inni arrabsamuu fi akkasumas tuffatamuu fi jibbamu isa taasisan san irraa of avoid godhu irratti xiyyeeffata jechuudha. Theory kun incentive theories of motivation kan jennuun kun jechuudha. Kanaafuu money psychologists believe that internal Reeves proposed by what? Reeves reduction theory. Lala. Internal Reeves maalidhaan qindaa'e takka'u maalidhaan qophaa'e jedha. Reeves reduction theory tu qopheessedha. Work in cycle with what? External incentive of the incentive theory to push and pull behavior respectively. Lala. As keessatti lachuu waliin dalaga. Arroozaalii kana keessatti lamaan kun akkamitti waliin incentive kana keessatti lachuu waliin dalaga. Internal Reeves ka warra drive reduction theory dhaan qindaa'e kunii fi external incentive ka warra incentive theory dhaan qindaa'e kuni maal jedhamanii respectively. Maqaan internal Reeves ka warra Reeves reduction dhaan qindaa'e kana maqaan isaa push theories of motivation yoo kan jedhamu taate, external incentive immootu ka warra incentive theory dhaan qophaa'e kuni maal jedhama? Pull behaviors theories of motivation jedhama jechuudha. Kanaafuu firoomsa irratti yoo isin ka gaafatu ta'e external incentive of motivation maalidha karaa biraatiin maqaan isaa maal jedhama jennaan? Push maal internalin maal jedhama maqaa biraatiin? Push theories of motivation jedhama. External incentive immootu maqaan isaa bira pull behaviors of motivation or pull theories of motivation kan jedhamudha. Hence at the same time that we seek to satisfy our underlying hunger needs. Laala yeroo matakkatti nuti yeroo wal fakkaataa keessatti beelli nutti dhagahame jedha. Beelli nutti dhagahame suni maal jedha? Push of drive reduction theory dha jedha. Ekaan beelli suni Reeves keessaa nu dhiibu garuu mootu fuudin nurraa fagoo jiru external jiru sun mootu maalidha? Humna ufitti nu harkisu takka humna Reeves kenna kana buutu ufitti.
Kanaafuyyuu ammaan tan as keessatti wanti nu beekuu qabnu namni tokko gaafa jalqaba beela'e beelli isaa sun maal jedhama puushidha jechuudha. Puush drive theory jedhama. Garuu mootu nyaanni fagorraa fooliin nyaataa takka mootu nyaanni fagorraa namicha san harkisu sun immoo maal jedhama puul yookaan mootu incentive theory jennaan jechuudha. Kanaafuu puul incentive theory'n nyaata foolii gaarii itti dhageessuun isa harkisu yoo kan ta'u taate driifsin immootuyyuu hangarii takka mootuyyuu beela keessaa isa dhiibu takka akka inni roozaalii gaggeessu isa taasisan jechuudha. Rather than contradicting each other jarri kun lamaan wal faallessuu caalaa jedha maal godhanii than driifs and the incentive may what work together in motivating behavior keessatti jarri lamaan kun kana jechuun puulii fi puushiin kun takkaa'u puushii fi puuliin kun yookaan humootuyyuu intarnaali fi eksternaaliin kun wal faallessuu caalaa motivating theory keessatti wal tahanii waliin kan dalaganidha. Kun dhiibaa kun immoo ni harkisaa jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf tokko duubaa waan tokko yoo dhiibeef tokko mootu waan san yoo harkise kanaafuu paawuriin isaanii ni dabala waan san galmaan gahan malee poozishinuma barbaadan sanitti bakka barbaadan san geessan malee wanti wal faallessanii tokko duubatti hin harkisne waan ta'eef kun duratti dhiibeef kun illee mootu duratti harkisa. Kanaafuu jarri lamaan kun wal gargaaranii jechuudha. As keessatti kontiraadigtii waliin godhanii inni dhuma cognitive approach dha waanuma xiqqoo irraa haasofna. As keessatti cognitivein kun maal jedhee motivation is the result of people's thoughts beliefs expectation and goals jedha. Walumaa gala salpha motivationiin kun bu'aa yaada akkasumas ilaalcha yookaan amantii fi eegumsa takkaa'uu abdii inni gara fuulduraatti qabuu fi kaayyoo isaa saniiti. Kanaafuu bu'aan kaayyoo nama tokko maal jedhama motivation jedhama. Bu'aan yaada nama tokkollee motivation jedhama. Bu'aan amantii nama tokkollee motivation jedhama. Bu'aan abdii namni tokko gara fuulduraatti abdatu sunillee maal jedhama motivation jedhama jedhanii ni ibsanii. The degree to which we are motivating to study hard depends upon our what expectation for what good grades and the value we place on getting good grades jedha. Laala namni tokko digriin takkaa'u sadarkaan motivationa namni tokko ittiin qo'atu maal irratti hundaa jira. Expectationii gireedii gaarii inni gara fuulduraatti fidu yaadu sanii fi value takkaa'u mootu beliefs inni good gradeedhaaf qabu. Namni tokko good grade inni gara fuulduraatti galmeessuu barbaadu A+ taatee vaaliuun inni A+ qabullee gaarii kan ta'u taate yookaan high value kan qabaatuuf ta'e dhumarra namtichi sun A+ galmeessee gaaf argame bu'aan inni A+ galmeessee argamuu sun maal ta'a yookaan meedisiin seenuu ta'a yookaan hommootuyyuu maal paayileeta seenuu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu paayileeta seenuun takkaa'uu meedisiin seenuun suni resultii expectation isaa kana waan ta'eef isa sanii maal jennaan deebifnee motivation jennaani jechuudha. If both expectation and the values are high laal expectation takkaa'u abdiin isaatii fi value'n takkaa'u gatiin inni waan tokkoof kennu high ta'e taana we will be what motivated to study hard. Good gradeedhaaf namtichi tokko abdii gaarii takkaa'u expectation gaarii qabaatee fi akkasumas immoo gatii gaarii qabaateef taanan nuti qajeellotti qo'annaa jechuudha. Kanaafuyyuu resultiin expectation keetii fi value ati waan tokko qabdurraa dhufu sun maal kee murteessaa motivation kee murteessaa jechuudha. But if either one is low garuu jara lamaan keessa yookaan expectation kee high ta'e value'n kee xiqqaa ta'e yookaan value'n kee high ta'e expectation kee xiqqaa yookaan ta'u taate motivation ati qo'achuuf qabdu sun maal ta'a xiqqaa ta'a jechuudha. Kanaafuu motivation nama tokko kan murteessu maalidha expectation ati qabdu taa'otti yookaan yaada ati qabdu value ati qabdu ilaalcha ati qabduu fi wantoonni kanaaf kana fakkaatan maal kee murteessan jedha motivation kee murteessan jedha. Warri theory'n waan kana jedhe maanni cognitive theory dha jechuudha. Kanaafuu cognitive theories of motivation draw a key difference. Ammallee waan tokko wanni addaa isin asirraa hubattan theorota hanga ammaa dubbanne keessaa theory'n garaagarummaa intrinsic fi extrinsic motivation qajeellotti ibse cognitive theory kana jechuudha. Akkam jedheeni ibsa jennaan intrinsic motivation cause us inni kun kan cause nu godhuudha takkaa'u mootu nu kakaasuudha to participate what in an activity for our enjoyment. Dalagaa takka keessatti akka nuti hirmaannu kan nu godhuudha maaliif our enjoyment kennaaf gammachuu kennaaf takkaa'u mootuyyuu mirqaana kennaaf qofa dalagaa takka akka dalaynu humni nu taasisu akka motivation nu taasisu intrinsic jedhanii rather than what
for an actual or concrete reward ala argamu takka'u bakka biraatiin dhufu san caala gammachuma keessoo kennaaf jennee motivation takka'u humni dalagaa takka keessatti nu hirmaachisuun intrinsic jedhaniin faallaa kanaa mootu extrinsic motivationiin humna alaa kan maal nu godhuudha jedhanii dalagaa takka'u something takka akka nuti dalaynu taasisu formaaliif maal argachuudhaaf manii argachuuf ta'uu danda'a gireedii gaariittiin argachuuf ta'uu danda'a some other actual or concrete rewardii alaa takka'u mootu rewardii dhugaa kan biroo argachuuf yoo dalagaa takka keessatti kan nu hirmaachisee humni akkas nu godhe sun maal jedhama extrinsic motivation jedhama inni dhumaa mootu humanistic approach to motivation jedhama walumaa galatti humanistic approach to motivation theory kun namoota lamarraa dhufe namoota lamaan san keessaa deeply kan yaada guddaa irratti kenne Abraham Maslow nama jedhamudha he was one of the early humanistic psychologists who rejected theory lamaan kadide theory of psychoanalytic fi theory of behaviorism kan dide theory maalii qofa irratti xiyyeeffatedha humanistic theory irratti xiyyeeffate jechuudha waa'ee personality fi akkasumas immoo motivation of emotion kan inni ibseen humanistic theory fayyadamuun maal cala psychoanalytic tokko psychodynamic fi behaviorism illee reject godhe jechuun ni dide kanaafuyyuu maal jedheen inni kun asitti in a favor of what more positive view of what human behavior kana ilaalcha positive ta'e warra kam cala warra psychoanalysis fi behaviorism cala ilaalcha positive human behavior irratti kaa'uudhaan theory humanistic jedhamu kan qopheessadha mee theory kana keessatti maal akka inni jedhe waliin ilaalla he suggests that human behavior is what influenced by hierarchy maal jedhe amalli ilma namaa kun maaliin affect ta'a jedha takka'u maaliin kan murtaa'udha jedha hierarchy hidhata wayiitiin takka'u ranking sadarkeessummaa wayiitiin kan maal ta'udha jedhe kan murtaa'udha jedhe yaada kennechuu theory isaa kana keessatti kanaafuu amma hierarchy isaa kana takka'u ranking isaa kana amala ilma namaa kana bakka gurguddoo 5tti qoode kilaasii 5tti qoode jechuudha needs yookaan motivation ilmi namaa barbaadu kana bakka 5tti qoodeetiniin human behavioriin eessa keessa jire kilaasii 5 kana keessa takka'u needii an kilaasii 5tti qoode takka'u motivsii an kilaasii 5 qoode kana gidduu jira jedhe human behavioriin kanaafuu human behavior wanti murteessu motivii ani hierarchy dhaan kilaasii 5tti qoode kana murteessaa jedhe hime he said that needs at the lowest levels of the hierarchy must be at least partially satisfied before people can motivated by the ones higher levels lala waan jedhas keessatti yoo xiqqaate jedha lowest levelin takka'u bottom hierarchy xiqqaa yookaan hierarchy inni duraa yoo xiqqaate walakkeessi takka'u mootu gimmaashni nama tokkoof guutamuu qabaa jedhe maal ta'uudhaaf namni tokko sadarkaa isa itti aanutti takka'u hidhata isa itti aanutti darbuuf fedhii horatuun duratti maaltu murteessadha jedhe hierarchy jalqabaa takka'u hidhanni jalqaba yookaan sadarkaan jalqabaa sun yoo xiqqaate yoo danda'ame guutuun guutamuufidha yoo dadhabe mootu gimmaashin takka'u mootu walakkeessi illee ta'u guutamuu fi qabaa jedhe yoo kun hin guutamiif namni tokko kalamaffaatti ol taruuf sadarkaa guddicha olaanutti taruuf motivated hin ta'u jechuun motivation argatu kanaafuu motivation result maaliif maal gidduu jiruudha kilaasii isa xiqqaa fi isa itti aanu gidduu jiru santu maal jedhama motivation jedhama kanaafuu motivation is the result of the lower classes and the next classes or the higher classes is known as what motivation kanaafuu inni motivation result maalitti jedheen result lower class fi next class gidduu jiru takkaahu mootu lower class fi higher class gidduu jirutu motivation sababiin isaa namni motivation an argatu waan ta'eef yoo kilaasin duraa sun takkaahu kilaasin jalqabaas yoo xiqqaate half illee ta'uun guutamne jechuudha Maslow 5 hierarchy of needing kan armaan gadiitti jedha xiqqaan takkaahu bottom irraa gara toppitti yoo kan deemu ta'e physiological need namni kamuyyuu yeroo hunda waan qaama isaatiif barbaachisu argachuu qaba dura jechuun wantoota bu'uura jireenya guuttachuu qaba wantoonni bu'uura jireenyaa takkaahu physiological need kan jennuun kun kan akkamii biological requirement waan lubbuuf nama barbaachisu jechuudha lubbuu ilma namaa jiraachisu wanti barbaachisu eeriin fakkeenya namni qilleensa gaarii malee jiraachuu hin danda'u fuudii nyaata malee fi dhugiitii fi manaa fi clothing warmsii fi seksii sleepii malee jiraachuu hin danda'u maal jedha namni isa lammaffaa seevitii niidii kanatti taruuf isa lammaffaa kanatti taruuf isa tokkoffaa kana keessaa yoo xiqqaate partial yoo xiqqaate eeriin qilleensi gaariin fuudii fi diriinkii fi sheeltarii fi clothing yoo xiqqaate guutamuu fi qabaa jedha yoo maalii fi maalilleen guutamuu fi baate warmizii fi seksiin fa'allee yoo guutamuu fi baate eeriin fuudiin diriinkiin sheeltariin clothingii fi sleep yoo xiqqaate maal ta'uu fi qaba jedhee guutamuu fi qabaa jedha
fakkeenyaaf dhuguma namni tokko fakkeenya yoo nyaataa dhugiitii mana uffata qabaate hirriba samma tokko qabaate seksii dhabeedhaaf sadarkaa isa lammaffaatti taruun dadhaboo jechuudha. Kanaafuu yoo xiqqaate gimmaashaaf sanaa oltu maal ta'uufii qaba namni fedhii takka ka'umsa ka lammaffaatti taruu horachuudhaaf ka tokkoffaa keessaa yoo xiqqaate haafii fi sanaa ol guutamuufii qabaachaa jedha. Kanaafuu inni lammaffaan immootu namni erga san guuttate waan arma olitti dubbanne kana guuttate seevitii niidsitu isa barbaachisa. Niidsii nageenyaa takka tasgabbii jechuudha. Protection from elements elementoota adda addaa irraa tiifamu, security nageenya, orderii akkasumas ajajaa fi low stability, freedom from fear. Sodaa takkarraa bilisoomuu, seeraan jiraachuu, ajajaan jiraachuu akkasumas tasgabbii fi nageenyaan jiraachuu. Namni kamuu erga waan arma olii kana guuttate kallattumaan fedhii maalii horata? Fedhii jaalalaaf maxxanfannaa osoo hin taane fedhii nageenyattu itti dhufa jechuudha. Gaafa nyaata quufee mana argatee uffata qabaatee namni jaartii qabaate waa'ee nageenyaa yaada jechuudha. Kanaafuu erga achirra tarree namtichi kun immoo kalammaffaa kana keessa illee amma yoo xiqqaate seevitii niidsii kana keessa paarshaaliif sanaa ol isaa guutamuu qaba. Namni maal ta'uudhaaf? Fedhii maalii takka motiveeshina maalii qabaachuu motiveeshina gara loovi fi biloonginasiitti darbuu qabaachuudhaaf yoo xiqqaate wantoota amma isinii security, orderii, law, stability, freedom from fear kana keessa gimmaashaaf sanaa ol isaa guutamuu danda'uu qabaataa jechuudha. Gaafa kun gimmaashaaf sanaa ol isaa guutame seevitii niidiin kun gara kamitti deemaa? Love and biloonginasii jaalalaa fi maxxanfannaa takka mootuyyuu jaalalaa fi fira heddummeeffannatti darbaa jechuudha. Jaalala eegalaa hiriyaa dhiiraa yookaan qabaata hiriyaa dhiiraa san wajjin nyaata, wajji dhugaa, wajji oolaa, wajji bulaa, wajjin bobba'aa, wajji galaa, wajji dalagataa akkasumas immootu wajji haamataa, wajji qotataa jechuudha. Biloonginasiin immootu fakkeenyaaf gaafa dhalaa takka jaalate dhalaa san jaalate taanan gama fuudhaa deemaa maal horataa? Soddaaf soddaatii horataa, eessuma adeera horataa fi wantoota kana fakkaatan. Kanaafuu fira heddumme jaalalaa fi fira heddummeeffannaa takka mootuyyuu maxxanfannatti cehaa jechuudha. Kuni after physiological and safety needs have been what fulfilled is the third level of human needs in a social hawaasummaa keessatti jechuudha. Involves feeling of what? Belongingness. Feelingi miira maalii horatama? Miila maxxanfannaa takka immoo fira heddummeeffannaa takka hawaasa baay'ifachuu heddummaata. Examples include jira friendship, hiriyummaa, intimacy, trust, acceptance, receiving and giving affection and love. Jaalalaa fi akkasumas immootu namsaniin wal ta'uu akkasumas immootu intimacy yookaan immootu kabajaa fi wantoota kanaa fi kana fakkaatan kan horatudha jechuudha. Inni itti aanu gaafa san horate love and belonginasii keessaa paarshaali fi sanaa ol guutameef taanan gama maalitti darba? Istam needs. Amma istam needs darba jechuudha. Istamii kana bakka gurguddoo lamatti qoonnee ilaalla. Istam for oneself fi istam from what? From another or respect from adartiitti darba. Amma kabaja barbaada namni erga fira heddummeeffatee jaalala heddummeeffatee hawaasa wal ta'ee fi fira wal ta'ee fakkeenya intala takka namarraa yoo fuudhe namni soddaaf soddaatii gaafa argate jararraa maal fedha? Kabaja fedha. Jaras kabajuu fedha, ofillee kabajamuu fedha jechuudha. Kanaafuu istamiin kun need to be what? Respect. Namni kamuu erga waan amma dubbanne kana sadan guuttate afuraffaarratti kabajamuu fedha. As a what? Useful. Akka nama faayida qabeessa tokkotti honorable amanamaa ta'uu fedha. Individually takka nama dhuunfaa amaname tokko ta'uu fedha. Which must be classified into two categories bakka lamatti qoodeera. Istam for oneself. Kabaja ati ufiif qabdu mataa keetiif, dignity keetiif. Atummaan dignity keetiif jechuun gosummaa keetiif takka hommootu warrummaa keetiif namoo ta'uu keetiif kabajni ati dignitummaa keetiif qabdu akkasumas achievementii ati gootu uf kabajuuf namni achievementii tokko irra ga'uu qaba. Kanaafuu achievementii irra ufiin geette taana ufii uf kabajja jechuudha. Lammaffaarratti immootu maasterii waan tokko irratti maal ta'u? Maaster ta'uu takka immootu hayyuu ta'uu akkasumas immootu independence uf danda'a ta'uu namarra. Gaaf namarraa uf dandeette gaaf waan tokko irratti beekamtii argatte gaaf immootu kaayyoo keessan irra geette fi namummaa keessan dignity keessaniif respectii kennite. An nama ta'uu kiyyaaf uf kabajuu qaba jettee uf kabajje istam for oneself. Kabaja ati ufii fi gootu jedhama. Kabajni biraa immoo kan namni si godhu takka kan namarraa argattu jedhama. Inni lammaffaan inni sun staatasii fi prestige akkasumas immootu pireesii admiration sifaarsu sadarkaa kee ol fuudhu akkasumas immootu prestige kabaja guddaa si kennuu fi maal position kee takka guddina aangoo fa si kennuun kun kabaja ati nama bararraa argattu jedhama. Inni shanaffaa fi inni dhuma wantoonni kun afran guutamnaan sequence dha. Yoo xiqqaate partially irraa si guutamnaan dhumarra namni eessa dhaqa? Self actualization needii takka gararree
maalirra dhaqaa milkii irra dhaqaa jechuudha. Irra olii milkii takkaa gubbaa milkii dhaqaa as keessatti immoo nam tokko self actualization ni dirra dhaqe kan jedhamu yoo maal ta'edha realizing personal potential. Humna takkaa dandeettii ati qabdu yoo kan realize gochuu dandeette taate kan dhugoomsitu yoo taate self fulfillment yoo uf geette akka uf geette yoo kan beektu taate seeking personal growth guddina namallee yoo kan hawwitu taate peak experience akka malee ol ka'aa ta'e takkaa guddaa ta'e yoo kan qabaatu taate namtichi kun amaloota kana qabaannan self actualization jira. Fakkeenyaaf amma Jawaar Mohammad personal potential isaanii beeka. Mootummaa ni buqqisa jennaan buqqisuu danda'a. Bakka mootummaa ni bu'a jennaan bu'uu danda'a. Waan hundaanuu self fulfillment qaba. Jaartii qaba, qabeenya qaba, beekumsa qaba, dandeettii qaba. Wanti inni hin qabne hin jiru uf gahee jira jechuudha. Amma booda wanti inni godhuuf deemu hin jiru jechuudha. Yoo biyyattii fayyaduu taate malee seeking personal growth. Ammallee maal fedharee inni sun quufee waan ta'eef uf gahee waan ta'eef personal growth namni tokko akka guddatu fedhaa experience isaa peak dika ta'e akka malee ol ka'eedha jechuudha. Namni akkasii self actualization irra jira. A desire to become everything one is capable of becoming. As keessatti amma desire to become everything one is what capable of becoming jedham tokko self actualization irra jira. Tana waan hin ta'a jedhee yaadessan hunda ta'ee argamaa jechuudha. Maalirra yoo jiraate self actualization irra yoo jiraate jechuudha. Kanaafuu Masloon hierarchy kanaan motivationa takka human behavior ibse haala kana laaluu dandeettanii diyaagiraamii takka giraafii inni kaa'e kanaan hubachuu dandeettanii. Kanaafuu hedduu waan nu dhageeffattaniif galatoomaa jiraadha isiniin jenna. Haga viidiyoo itti aanuun takka uummatu paartii itti aanu walitti deeminuuf nagaa nuuf tura isiniin jenna. Galatooma.